marrani dandi wallo ke kan ke rabasa oni lalu samin ballo yada kan ke nakasa tula marrani dandi wallo ijar sadanga keti tula marrani dandi wallo sima Afrika amure tula marrani dandi wallo anani amalike tula marrani dandi wallo ari kona rafre tula marrani dandi wallo kahe kan ke rabasa oni lalu sami ballo ni ada kan ke nakasa ya brade imala jalala anone ko batte finera kae gahe kibawalo dase tase gana chiko tumalo kodi ko walimbahe laf gabat holkajene ijiko salala oniko saf malale aribu adawalo yasima kesumako nasime gurban walo inisane nyumako yalafa warawalo tesumni gobafdoga ya gurba waradano ganke foli boka gola jalala kisa onida fabdi kusta fayamte babbarede jagona rabusta karam fagotaif sirranan debisu onnen ko jalalan suma kalelisu tulla marrani dandi wallo gahe kan ke rabasa oli lalu sami ballo ni ada kan ke nakasa tula marrani dandi wallo ke kan ke rabasa oni lalu samin ballo yada kan ke nakasa 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 Akkam jirtan hordoftoota OGMC kun qophii kenna qophii addaati. Qophii kenna addaa har'aatiin waa'ee uummata keenya Oromoo Walloo irratti mari'achuuf deemna. Marii kana irratti keessummoota dhalattoota naannoo sanaa kan ta'an keessummoota sadii qabadhee dhiyaadheen jira. Akkuma beekamu uummanni keenya uummanni Walloo dararaan bara baraan irra gahaa ture kana jechuun hin danda'amu. Dararaan isaan irra gahaa ture kan Oromoota biroo irraa wanni adda isa godhu uummanni keenya kun diinaan marfamee akka odolaatti bara dheeraaf jiraachuu isaati. Haa ta'u malee uummanni keenya dararaa kana mara dandamatee waggaa hedduuf afaanii fi aadaa isaa tiksee uummata haga dhagahe jechuun hin danda'ama. Uummanni aadaa ofii safuu isaa tiksee haga dhagahe kun ammoo yeroo ammaa kana rakkoo hedduuf saaxilamee uummata biraatiin qabaa jedhee uummata Oromoo biraattis lallabataa jiraachuu hin danda'ama. Keessaayyuu erga mootummaan amma jiruu fi sirni loltoonni wayyaanee waraanuu jalqabanii naannoo sanitti rakkoon hedduu mudatee jira. Mootummaan amma jiru kunis uummata kana akka diinaatti xiyyaaraan reebuu dabalatee bilbila, silkii, ibsaa waan hunda irraa cufee uummanni keenya darara kana jedhamne keessa jira. Even haala kamiirra akka jiruyyuu odeeffannoo argachuuf yeroon ulfaataa ta'e keessatti argamna jechuudha. Kana ilaalchisee dhalattoota naannoo sanaa kan waliin marii gaggeessinaa. Marii kanaanis yeroo ammaa uummanni kun maalirra jira?
haala kamiin namtanii maaltu godhamuufii qabaa dhaamsa maal dhabdu kan jedhu irratti mari'annee isin biraan geenna akka nu waliin turtan asumaan isin affeera. Egaa hirmaattota marii kanaa duraan dursee hayyamamaa taatanii affeerraa OGMC'n isinii godhee fudhattanii asitti toora zuumiitiin asitti argamu keessaniif maqaa kiyyaa fi maqaa OGMC'tiin galata argadhaa isiniin jedha. Anaa dhufu isiniin jecha mee daawwattoota keenyaan akka wal bartan dura isin affeeraa isinummaan wal barame bakka itti dhalattanii fi amma bakka jirtan akka ibsitanii wal bartan carraa isinii kenna. Galatoome Obbo Jamal Miidiyaa Oromiyaa irratti nu waamuudhaaf galata guddaa qabda. An dhalataa Wallooti. Adam Muhammad Hassaniin jedhama. Ana Jiila Akkuma magaalaa Makkannaatti dhaladhe. Ganda baadiyyaa Luugoo jedhamu. Akkasuma amma kanan jiraadhu Saudi Arabiyaa mantiqaa Jiizaan jedhamuun jiraadhu. Hayyee galatooma Obbo Adam ifuufa. Ana moo Obbo Aliin sagalee ofirraa kaasaa Obbo Aliin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مكانك يا علي موسى نانجاني كابا أوروميا ولو قدنا كمسي أنا جلت أموغا غندا مكانا جامو يوكان سدين مكانا وكجا متن تلده أوروميا غلوبال ميديان أسرت يادا كم نوفيرا كوجرو أكيب سنوف نوفيرو كيسانيف إدو غلطوما الفادة نسنين جو ورباد. Hayyee Obbo Ali isinis ulfaadhaa galatoomaa Obbo Hassanitti dabarra. Sagalee miituu ofirraa kaasaa. Miitii ofirraa kaasaa Obbo Hassan. Ni dhaga'ama amma? Ee Obbo Jamaal hayyee galatooma egaa asirran nu afeeruu keessaniif akkasuma miidiyaa keessan OGMC nagaa hin galatoomfannaa galatooma egaa yaada keenya asirratti nu afeertanii rakkoo keenya nu gaafatuudhaa fi ani Hasan Muhammad Hassanee naan jedhanii dhalataa aanaa Jiillee Dhummuugaa kan jedhamu ganda Luugoottiin dhaladhe akkasuma kanan itti jiraadhu magaalaa Sadeen Makkannaa Yawaan Haxaayyee jedhamtee kan yaamamtu. Ammaaf jiruun kiyya kanan kee jiraatutti jiru magaalaa Saudi Arabiyaa Jiddaan jiraadha. Hayyeegaa galatoomaadha. hayyee ulfaadhaa hundi keessanuu ammas irra deebi'ee baga wal agarree baga nagaan dhuftanii marii kanarratti nu waliin hirmaattanii ammallee irra deebi'ee anaa dhufu isiniin jedhaa galatoomaa. Meegaa marii keenya kallattimaan eegallaa mee akka waliigalaatti uummanni keenya uummanni Walloo rakkoon irra gahaa ture mee akkamiin ibsama? Obbo Adam irraa eegalee mee akkamiin ibsitu rakkoo uummata keenya Walloo irra gahaa ture? Obbo Adam. galatoome uummanni Walloodhaa uummata Walloo jechaan nama hidhaa bal'aa kee jiru yoo jette uummanni Walloodhaa uummata yatiima. Yatiima jechaan nama abbaa hin qabne haadha hin qabne tokko jechaa kan akkasiiti. Haalli isaan biyyi keenya san keessatti akkuma nama yatiima dhalatee tokko maaliif jennaan mootummaan dhufuu darbee dhufuu qorfamaatuma jiraanna mallee lola adda addaa nurratti deema jira lakkoonneen fiddu akkasuma kan ammaa kun ammoo adda kan yeroo ammaa kun itti jiramu adda hunda hin haasonne jennee haasonnee fixuu waan hin dandeenyeef wama yeroo ammaa kanarraa tokko tokko simeetunna haalli amma keessa jiru biyyi keenya kaarabaan qabu bishaan hin jiru bilbilli hin jiru namni magaalaarraa inni kun baqate magaalaan ala jira inni kun
manni irraa gubatee jira. Kan manatti deebi'ellee akkasuma ni jira. Qoonqoo fi rakkina jabaa kee jira. Haalli mara jira. Namni inni kun inni du'ee karaa qarbamuun dhabeetti akkasumatti badee jira. Namni kan mootummaan nama nyaataan fuudhee dhabama godhe sun kan dhabamees hin jira. Kan du'ees karaa qarbamuun dhabamees akkasuma jira. Haala fokkisaa kee jira nuyi walumaa galatti. Ammallee haalli amma yeroo ammaa kana jiru gamta bilbilli kun hin jirre dubbisuus hin dandeenye. Yeroo tokko tokko fageenya namni deeme akka dhaamsaatti nuu himani. Kanaafuu haalli fokkisaas galatooma obbo Aadaa. Mee obbo Aliin asirratti mee maal akkamitti ibsitanii rakkoo uummata keenya irra gahaa jiru kana? Egaa jarraan alaachuudhaaf ammas irra deebi'ee Jamal iddoo galatoomii siin ja'a. Haqiiqatan nuti haalli amma keessa jirru haala jireenyatii fi jireenya fi du'a gidduu jirra. Keessaa hoo uummanni keenya biyya keessa jiru hedduu miidhama keessa jira. Uummanni akka itti nu hubatu akka biraati. Rakkoon nuti keessa jirruu fi miidhamni nuti keessa jirru immoo akka uummanni itti nu hubataa jiru miti. Sanii waladda jechuudha. Lolli kuni lolaa uummanni walloo ofiisaatii barbaadee, ofiisaatii ganda namaa dhaqee, ofiisaatii mana namaa dhaqee, ulaa namaa dhaqee bane osoo hin tahin lola osoo nuti qotannu osoo uummanni tiffatuu ulaa isarratti waliin dhufe jechuudha. Inni mootummaatii fi uummanni TPLF ofii isaaniitii wal dhiibanii waliin gara keenya nutti hin dhufani jechuudha. Kana keessatti humni miidhamaa jiru qotee bulaa ilmaan hiyyeessaa kan waa takka gadi bahee argachuu hin dandeenye, nama waa takka hin qabne, jaarsa humna hin qabne, jaartii ijoollee xixiqqaa kan miidhamaa jiru kana jechuudha. Tokkoffaan ibidda xiyyiitiitiin waadamaa jira uummanni keenya. Lammaffaa ibidda beelaatiin, sadaffaa bishaan dhabuudhaan, litoorkii dhabuudhaan, ibsaa dhabuudhaan waadamaa jirraa jechuudha. Kana ka beeku kan keessa jiru qofa. Waan si ajaa'ibu mootummaan gaafa kombolcha cabsitee uummanni Tigireedhaa TPLF'n kombolcha cabsanii kombolcha seenanii gaafa ja'an warra makalaakayaa fideeti baadiyaa biyya keenyaa naannoo 3 makkannaa aanaa jillee dhumuugaa kana gaara ganda keessa achi qubsiise jecha mootummaan. Akkuma lolli as deema ja'aniin maal godhu eegalanii uummanni biyya keenyaa akkuma beektu qotee bulaadhaa. Qotee bulaan kun immoo qotee bulaa fi horsiisee bulaadhaa ni hidhatanii uummata hidhannoo qaban jechuudha. Namni muraasni. Haa ta'u garuu yeroo dhufanii kana argan uummanni keenya akka aadaa naannoo sanitti marxoo hidhatan yookaan dalgoo jennaan nuti kana ugguu argan maal jedhaniin warrumti mootummaa kun shaneedhaa jedhaniinis. Shanee jechuun maal akka ta'e nama hin beekne uummanni sun jechuun maali shanee jechuun? Shanee jechuun beekanii isin shaneedha isin shanee jedhamtanii miti lakki nuti shanee miti nuti Oromoodhaa jedhaniin. Maal godhuu eegalanii hidhannoo irraa fuudhuu eegalan. Warruma nagahan qotee bulaa nagahan horsiisee bulaa qotee buluu hidhannoo isaa irraa fuudhuu eegalan jechuudha. Achi booda akkuma lolli asitti hiikun akkuma lolli asitti deemuun maal godhuu eegalanii isin shaneedha jedhanii isa harka qullaa jirus walitti qabanii fixuudha eegale jechuudha humni mootummaadhaa. Akkuma isaan asii qaniin maal godhanii ummatuma silaasilatti kee jiraachuu turan asumatti dhukaasitti banan jechuudha. Warrumti mootummaadhaa ummatuma qotee bulaadhaa rashanuu qaban jechuudha. Waan si ajaa'ibu ijoollee magaalaarraa galuudhaaf karaa manaa deeman kan waa takka harkaan qabne ulellee harkaan qabne ijoollee 7 kanii maqaa isaanii tokko tokkoon si himuu danda'u bakka tokkotti qabanii eenyummaa isaanii irraa fuudhanii ilaalanii jawwaala isaanii fuudhanii bananii jawwaala isaanii keessatti maal arganii alaabaa adda bilisummaa Oromoo suuraa jechuudha. Suuraa ganta jawwaala keessatti arganiif jecha ijoollee 7 ciciisaa jedhanii bakka takkatti rashana. Kun waan soba osoo hin taane maqaa isaanii tokko tokko waan si himuu danda'u jechuudha.
hedduu waan garaa nama nyaatu keessaa jechuudha. Achi booda ijoollee san eega rashananii booda nama dalgoo hidhatu qofa walitti qabuu eegalan jechuudha. Ni qabanii ni rashanan jechuudha. Yoo xiqqaate tilmaaman nama 80 wahii amma naannoo sanitti namni dhumee jiru akkasumatti Oromoo ganda ta'e qofa maqaa shaneetiin jechuudha. Lolli kun lola nuti barbaannee yookaan akkasumatti kaafna osoo hin lola namaa fi namni wal lolu lamaan jedhutti maqaa shaneetiin nuu kennamee duguuggaa sanyii kan nurratti raawwatamaa jiru jechuudha. Eega uummanni kun dhufanii akkuma asii qaniin kaarra qorii bakka jan ogguuban itti daran itti hammaatanii baadiyaa uummata keessa deemuutti eegalanii uummata rashanuu ogguu eegalan uummanni meeshaa ofii fudhatee waan qabu fudhatee ilmaan ofii fudhatee waan nyaatan waan bishaan hin dhugan takka osoo mana isaaniitti hin fudhatin baqachuutti eegale gadi karaa gammoojjii lafa gammoojjii jechuudha. Achi booda maal godhanii ogguu uummanni mana ofii gadhiisee dhukaasa jalaa ijoolleen tuni dhumtee nama rashanuu ogguu galan maqalaakaan nama rashana jedhanii kaanii baqatan jechuudha. Yeroo isaan baqatanitti duuriyyee ilmaan amaaraa ilmaan naftanyaadhaa guuraniiti of jala oofanii humni mootummaadhaa dhiibee uummata eegarraa kaasee booda ganda seenuudha. Ganda sadeen maqannaa kan akka ganda mataa horaa kan akka luugoodhaa ganda akka warra leencaa ganda akka burqaa bunaa seenuudhaan meeshaa eega keessaa guurratanii fe'atanii booda ibiddaan guban jechuudha. Waan si ajaa'ibu gandi qotee bulaadhaa gandi luugoo burqaa bunaa jedhama. Gandi arba waayyuu jedhama. Gandi warra leencaa jedhama. Raaddee bakki jedhama. Waan si ajaa'ibu mana tokkicha. Tilmaaman hoo xiqqaate mana 200 olii mana tokkicha nagartu jechuudha. Mi'a keessaa guurratanii eega geessisanii booda ibiddatti qabsiisan jechuudha. Kuni waan qabatamaan lafa jiru. Akka uummanni Oromoo yeroo uummanni walloo dhumu gadi bahanii mootummaa kanaaf hiriira bahansanii miti jechuudha. Hedduu waan garaa nama nyaatu yooniin dubbadhee kana jee waan xumuruu hin dandeenyeef ani hedduu kana jee waan siimuu qabu haqiqatan hedduu waan nama boochisu nama du'aa fi jireenya keessa jiru jechuu ni dandeenya. Hedduu du'aa fi hedduu jireenyaa jirra jechuudha. Waan hedduu nama suukanneessuudha wanni dhageenyu maalii fi uummata nagaa bakka qe'ee jiraatutti dhufanii maqaa biraatti kennanii kafixan kun ajaa'iba waan garaa nama nyaatu ala mana dhiyeessanii mana garan dhiyeessanii warri kenna uumammaa kun uummanni qe'ee isaa irra garam deema kun baay'ee waan namatti ulfaatu ibsuudhaaf. Mee obbo Hasan gara keessan deebi'amee bakka dhaloota keessaniitti bakka sadan bakka naannoo jettan kanatti mee maaltu ta'aa jira? Mee maal isin akkam odeeffannoo akkamii qabdan? Iyyee obbo Jamaal hedduu galatoomi gaatni bileeyyan kiyyaa hedduu ibsanii haa ta'u malee naannoo sadeen makkannaa jechuun aanaa jiillee dhummuugaa jalatti ganda argamuudha. Akkasuma amata sadan darbe kana keessatti rakkoo baay'ee kanan jedhamnetu nu mudataa ture. Hanga tokko anilleen biyyaan ture biyya yeroo rakkoon mudatu hanga amata lamaadha. Affaa baheen jira jechuu barbaadeeti. Yeroo yeroodhaan humna hidhate humna adda amaaraadhaan irra bobbaasanii duguuggaa sanyii balleessu walloon akka maqaa Oromootiin hin yaamamne Oromoon akka harma kee hin jiraanne isa jiru irratti bobbahaa ture waan ifaan mul'atu lolat ture yeroo yeroorraa lolli sun maal akka fakkaatu dhagahaa turtan miidiyaan illeen hubatamaa ture haa ta'u malee yeroo san hundatti jagnoota meeqa dhabaa turre yeroo lama achi keessaan turanii tokko keessatti nama 51 dhabne lola as boodaa kan lammaffaa irratti kanan achi ture nama 137 dhabne kuni ganduma keenya irratti wanni ta'e wanni beekuu qabdan manni Oromooleen duraanillee dhagahaa turanii ammallee kan hubatuu qaban lola yeroo 4-5 kan nurratti ta'e kan lamaa keessatti tokko irratti nama 51 dhabne tokko irratti nama 137 dhabne kanaafuu sun hundi nurra darbee ammallee yeroon keessa jirru akkasuma duguugamaa jirra bileessi kiyya aliin siimee jira nama hangam akka rashaname kan inni illee irraa dagate bakka tokkotti nama 9 akkasuma dhaabanii fixanii bakki namni 5 itti dhume namni 2 itti dhume baay'eedha hanga sadeen makkannaati fi aanaa jiillee dhummuugaa ugaa jennu sadeen makkannaati walitti tokko ganda shanan jiilleetii fi sadeen makkannaa kana keessatti waan ta'e jechuudha kan siimaa jiru wallogaa jennu ni bal'ata hanga kamiseetii fi hanga baateetti deema haa ta'u
gabaabsinee aanaa jiillee dhumuugaa keessatti waan ta'e kan siif ibsaa jirru. Amma rakkoon jiru akkuma bileeyyan kiyya sii himan manni irraa gubatee uummanni keenya qabeenyi isaa gubatee lubbuun isaalleen akkasitti osoo darbuu rakkoo beelaatiif saaxilamanii jiran. Rakkoo cimaatu jira bileeyyan keenya biyyatti namni baada manni sirraa gubate qabeenyi qabdu sirraa gubate qaamni si gargaaru tokko hin jirre namni qabulleen baankiidhaa baafatee waan isaadhaa nyaatuu hin dandeenye yeroo ammaa kana baankiin cufaa suuqni hin jiru waa bitatuu hin danda'u rakkoo kana hin jaamne keessa kan jiranii akka gaatanii bal'inaatti mata kanaaf sagalee tahee Oromoon bal'aan akka iyyuuf akka dubbatuuf barbaanna nuyi nama dubbatuuf gamta hin qabne nama nu dubbatu hin qabnu nu illee nama as bahee dhimma siyaasaarra dubbatuu danda'uu miti rakkoo ofii ibsatuu danda'uu miti naannoo walloo kun hedduu rakkoo keessa jira dhugaa dubbachuuf kanaafuu isin akka Oromootti Oromoo walloodhaa kana bira dhaabbattanii sagalee taatanii fi beekaa Oromoo hundatti nuuf iyyitanii ummanni kun lubbuun isaa akka biyya irratti hafu akka nu gootan sinirraa barbaanna ayyee kanumaan juu barbaada gayoo carraan nageetti deebin. Ayyee galatooma Obbo Hassan yaada nuu kennitaniif mee gara Obbo Adamiittan deeba. Obbo Adam mee isinuu bakka naannoo dhaloota keessanitti uummanni amma maalirra jira? Bakka isin dhalattanii mee odeeffannoo akkamii qabdan? Egaa bilas keenya Alee fi Hassanillee ibsanii jiranii naannoon amma isaan irraa dubbatan kuni sadiinuma akkannaati. Baduu bal'ifnee gara Sanbatee gara Saduun darbe isinillee gara Qoriitti baduun deemin rakkoo bakka takka siimuu jira. Oo bal'inatti himame yeroo naman gahu akkuma isaan si himanillee ammallee nama irra guddees namni miidhamni irra gahe sababii maqaa shaneetiin. Shanee kana namuun beeku. Fakkeenyaan si kaasa mucayyoo tokko keenyuma makiinaa isaadhaa namni ijoolleen irraa fuutee gara kamiseetti deemtee gara galtuu makiinaa isaarratti footoo Hacaaluudhaa arga. Ati shanee jedhaniit ijoolleen sun sadannaan kan makiinaa san kee jiru amma maan argama. Abbaan makiinaa sanii boodaa dhaqee akka makalaakayaadhaa jira jedhanii barbaade makiinaan kiyya silaa jara qabdanii of birraa qabdanii makiinaa naa kennaa jeeggaa fi godha. Nagaan deemtamoo xiyyeet akkas sigaa jedhanii. Akkasi dhiisee deemee suuraa Hacaaluu gamta irra jiruuf jecha makiinaa isaa abbaa baqatanillee dhiisanii baqannee garas gara Shawaroobitti dabartee jirti naan jedhe. Kanaafuu haalli biyya keenya nama aarsaasii nama asni yaachisaa kan irraa dubbattanii dhiisanillee nama wallaashisaa. Namni haala fokkuu jira isin gaawwanni nu gootan uummata Oromoon bal'aadha. Mee gara keenya kana asaa laalanii walloon kun waan keessa jiru haala fokkataa kee jira. Oromiyaa gaafa Harargee irraa sababii lola Soomaliitiin baqattaniis walloon jira jenneeti amma dandeenyu wajjin dhaabbannee jira. Akkasitti uummanni biyyaa illee dhaqee asitti illee amma dandeenyu maanu irraanfata. Hoggaan meediyaa adda addaatu jira meediyaan Oromoodha. Rakkina walloo kan kaasu meediyaa muraasa haqiiqa rabbiitti. Inni keenya kun itti uwwifamee hin mul'atu. Kanaafuu haala fokkisaa kee waan jirruuf gara walloo kana nu yaaddatu qabanii aduu shaneen taane shanee maqaa shaneetiin uummanni keenya dararaan guddaan irra gahe garuu alhamdulillah garan karabbiiti amma garas nurra darbanii jiranii yeroo ammaa silaa rakkinoo beelaatii fi akka uumama silaa lalakkoonni akka bishaanii waan adda addaati uummanni silaa kan qabamee badee
mootummaan fuudhe sunis amma ammaan argamne waan biyyattii wallaalee keessatti warri yookiin du'ee hin qarbanne yookiin jira laakki mana hidhaa jira jee mana hidhaatti sagalee isaa dhagee yookiin dhaqee ilaaluu hin dandeenye haadhaa fi abbaan boohaa jiran. Isa kaanis akkasuma koonu nyaatee fixee jira. Abbaa fi haati arganii qarbatuu hin dandeenye. Waan akkasii jira. Hayyee galatooma obbo Adam kan nama gaddisiisu waggaa 2-3 dura uummanni keenya kan Walloo kan adda waraanaatti waraanaan miidhame gaafa mana yaalaa deemu ambulaansii keessaa fuudhanii qalanii kan yeroo dhiyoo yaadannu. Egaa uummanni keenya Walloo namoota akkasiitii marfamee jira, namoota bulbuu ta'an, kan nama dhukkubsatee yaadne, kan mana hiyyeessaa gubane, kan nama karaa irratti fuudhanii qalan namoota diin akkanaatiin marfamee jira uummanni keenya Walloo. Mee dhiyeenna kana immoo mootummaanis dirooniidhaan xiyyaaraan uummata Sumaa reebaa jira jedhan wayyaaneen dhuftee naannoo san geettee kanarraa odeeffannoo maal qabdan? Xiyyaarri eessa rukutee miidhaa akkamitti dhaqqabee odeeffannoo akkamii qabdan? Obbo Aliin asirratti yaadannoo kennitan. Waan nama ajaa'ibu bara 2-3 kana of duuba yoo deebine gocha suukanneessaa ijoollee dhahamte shawaroobii geessanii umbulaasarraa buusanii sibiila waraananii akka namni ittiin duunetti ajjeesan aalamni guutuun argee jira. Suni waan irraa dubbatamu hin qabu jechuudha. As deebi'anii yeroo masaan kan maqaa isaanillee yaadadhu nama 2 Hussein Abduu Jaamaa Soddaasaati. Qotiyoota isaatiif ciidii fuudhuuf horuu deemee isaa ciidii hidhachaa jiru. Warri liyyuu haliidhaatti dhufaniiti fuudhanii deemanii horuu isaa biraachi oofanii naannoo mana barumsaa tokko jira Arba Waayyuu bakka jedhamu achiin dhaqanii jara lameenuu haadanidhanii waan si ajaa'ibu muka gogaa barzaafii gogaa qottoodhaan falaxanii baqasanii qara itti toshanii muka kanaan waraananii ajjeesan jechuudha. Waan si ajaa'ibu guyyaa 6 booda yeroo dhaqan bakka san mataa bakka biraatii fuudhanii harka bakka biraatii fuudhanii muka qaama isaanii hogguu nagaa qaban ittiin waraaname ka dhiigii irra jiru haanxaa godhanii hanqisanii akka eebootti qara itti toshanii ittiin waraananii ajjeesan achi kaanii jiran jechuudha. Waan hedduu si ajaa'ibu jechuudha. Wanti uummata Walloo irratti tahamaa jiru waan bineensa irrattis hin tahamu. Waan wamma tokko irratti hin tahamajamee waan yaadintuun irratti tahamaa jira jechuudha. As deebinee amma immoo yoo laalle amma mootummaan baqatee shawaroo bidalolli kan jiru. Xiyyaarri eessa dhahu jira? Magaalaa Makkannaatii fi Sanbatee dhahu jira. Battee dhahu jira. Kana keessa kan jiraatu wattaaddarri hin jiru, lolli tokko hin jiru, gaafa lolli jiru hin jiru xiyyaarri lolli irra dabarraan as deebinee uummata qotee bulaa ganda baadiyaatii fi magaala irratti diroonii haru jira amma kana jiru yeroo ammaa kana waan hedduu garaa nama nyaatu jecha. Kanaafuu yoo namni dhageettii qabu jiraate dhagahamu jiraate miidiyaan hundinuu miidiyaan Oromoo adda addaa uummata Walloo kana haqiiqatan waan xiqqatti ilaaluu hin qabanii uummanni Walloo uummata rakkataa uummata ilkaan lamman jeddutti arraba ilkaan lamman jedduu jiru gama hundaan diinaan marfamaadha. Uummata kanaaf odoo sagalee ta'anii bakka hunda. Inumaa waan ajaa'ibu yeroo Oromiyaa keessatti hiriirri bahamu mootummaa faana jirra jaanii hedduu waan garaa nama nyaatu. Wanni kunillee cubbuu jeetii yaada. Haqiiqatan wanni kun cubbuu. Akka isaan itti hubatan sanii miti jechuudha. Nuti kan dhumnu ilmaan Oromoo biyya keenya irratti mana keenya irratti waa takka malee sababa takka malee humna hidhate. Warra gartee sanyii Oromoo duguuguudhaaf Oromoo ho'ati jette ati shanee jee si jeesu. Kanaan osoo duguugamaa jirru achitti immoo mootummaa faana jirra jaanii yogguu isaan hiriira bahan hedduu kun cubbuu inillee cubbuu itti taajeetii jaadha. Haqiiqatan wanni kun cubbuudha jecha. Nuti qotee bulaa uummata Oromootiin akka namni itti nu ilaalu sanii miti. Uummata miskiina, uummata sagalee hin qabne, uummata nama barate hin qabne, uummata dinagdee fi waa takka hin qabne, uummata horsiisee qotee buluuti. Lafa xixiqqoo takka irra uummata jiraatu jechaadha. Garuu sanumas ta'ee afaan keenya fi aadaa keenya mootummaa abbootiin keenya nuu dhiisaniin rakkoon feete dhuftu jilbiifannee fi hin beennu ammallee hin jilbiifannu. Rakkoon feete
ilmi Oromoo tokko haga Walloo gubbaatti hafuutti mirga keenya fi sinii falmannaa lafa abbaa keenyattis gadi hin dhiifnu. Yoo sagalee dhabnes dhumnee dhabamna malee nuti Oromoo. Akkamma nuun jaanii isi shanee isi warra akkanaatiin nuun jaanii sirraa fi siyaasaa akka nu godhatan kanaa miti jecha nuti dhimma siyaasaa keessa hin jiru dhimma jiruuf jireenya dhimma lubbuu keenyaatti wanti irraa dubbachaa jiru jiraachuudhaaf mirga arganne miti. Maal qaba hoo jiraanne miti akka Oromootti hoo jiraanne maal qaba lafa keenya irra hoo jiraanne. Kanaafuu hedduu waan garaa nama nyaatu kana caalaa wallaahi waan jeebsuu qabu. Hedduu waan garaa nama nyaataati dhugaa dubbachuudhaaf haalli uummanni keenya keessa jiru. Mee obbo Hasan asirratti erga wayyaaneen humni ittisa wayyaanee to'ate mee maaltu jira naannoo keessa kana maal dhagaa jirtu manni akkamii jira ergasii booda? Eega isaan to'atanii booda uummanni tasgabbiidhaan mana ofiitti deebi'ee inni mana qabu inni manni irraa gubate jiruu isaaniidhaa oofataa jiranii hanga mootummaan irra jiru san uummanni ka dararame kan manni irraa gubate ka qabeenyi irraa saamame baadaa lolaan irraa kaasanii uummanni tasgabbii keessa jira namni du'aan jiru namni du'ee hin dhageenye sanii asitti manni namaa saamamee hin dhageenye nagahaan jiran kan rakkoon jiru yeroo duraatiif akka ganda sadeen makkannaa keessatti waraanni dhufee qubate hunda barbadeessee deeme nama isa fixe inni baqatee gadi gara Afar naannawaa Afaritti gadi baqatanii yeroo lolli irra darbe mana isaanii deebi'anii nagahaan deebi'anii wayyaaneen nama tokko tuqee hin dhageenye san waan namni hundi quba qabu yeroo isaan dhufanii sadeen makkannaa irraa Shananjiillee irratti darban gandi keenya sadeen makkannaa nagahaan tasgabbaa'ee jira rakkoo beelaaf saaxilame malee rakkoo namni irraa du'uu fi waan akkasiin qabu walitti hin qabamu xiyyaara eeggata xiyyaaraadhaan an akka kiyyatti intalti adaadaa tiyya ka mucaa raasii wajjin mana kee jirtu mucaa takkaa wajjin akkasii wareegamte jechuudha xiyyaaraadhaan mana keessatti. Sawwaan ta'eef rakkina samirraatti bu'u malee rakkoo lafarra dhufee namni mana isaa gubee isa saamu hin jiru. Amma rakkoon kun eessatti darbe Shananjiillee irratti darbe Sanbatee irraa dhufanii ganda Goodaa jaamutti achi darban akkasumatti manni gubuu fi namni du'uun akkasumatti itti fufee achirraa gara Garbii Baxxee Jawwahaa namni akkasumatti du'aa jira Jawwahaa xiyyaaraadhaan bakka tokkotti nama 18 rukutame ummanni bal'aan jechuu waraana osoo hin tahin ummanni bal'aan kanaa dhume akkasumaan ganda Baalcii jedhamu hanga wasan qurqurirra jira lolli kun hanga kaleessaatti wasan qurqurirraa kaasanii ganda Karra Jajjabaa akkasuma Zuuxxii jedhamuun Shawaroobitti wal gashee hanga kana hanga gubate hanga dhume waan isaadhaa beekuu hin dandeenyu ammaaf jechuudha maaliifi kaleessaa fi dheengadda waan irra tureef ganda ammasiif maqaa dha'u kanarra saniif uummanni keenya aanaan jiillee dhummuugaa kan jedhamu walumaa galatti barbadaa'ee qabeenyi irraa gubatee miidhaan hedduun irra gahee jira akkaan hubadhutti maaliifi waan nurra ture sadeen makkannaa irra ture waanan argeef wanni suni achi darbee Shananjiillee irra jira amma yeroo ammaati amma gaa waan har'aa kana dhibbatti quban qabu waa takkallee irraa quban qabu waan har'aati kaleessa xumura irra jiran xumura aanaa keenya kan Karra Jajjabaadhaa jedhamtu tuni daangama uummata Shawaroobii fi uummata keenyaati irra darbee jira jedhee yaada rakkoon jiru rakkoo dirooniiti kanallee gaa rabbi nurraa qabu rabbi nu haa eegu kanaafuu rakkoon isaa waan ragaan wal qabatee suuraa wajjin wal qabatee isiniif bahu ta'a yeroo interneetiin waan bilbilli deebi'etti ayyee galatooma baay'ee ulfaadhaa galatooma iddoo asirra nu feeruudhaaf itti gammanna galatoomaan jaanillee. Hayyee ulfaadhaa sa'aatiin keenya dhumuu deema mee amma uummanni keenya walloo bilisoomee jechuu dandeenya yeroo ammaa kanatti mee akkam jirtu obbaaliin mee gabaabsaa natti himaa. Uummanni keenya bilisoome jechuu hin dandeenyu nuti bilisummaa yoo ta'e kophattii miti kan argannu bilisummaa yoo ta'e Oromoo walloo wajjin bilisummaa feena bilisummaan nuti kophatti bilisoomnes hin jiru haa ta'u garuu uummanni keenya amma rakkoon inni qabu rakkoon jabduu nama harkaanu qabdu mootummaan yeroo lafa san gadhiisee deemu dhiifama mootummaan lafa san yeroo gadhiisee deemutti gubee
mana qotee bulaa gubee uummanni faannoo fi liyyuu qabii duraan qabaniif jecha kanaan dahatanii mi'a eega keessaa guurratanii booda mana gubanii jiran. Kuni dhibbaa dhibbatti waan hin jala mureessitti mu jecha. Qotee bulaan mana hin qabu lafa silaa eega isaan amma irraa yaa'anii gubanii waan guurratan eega yaa'anii booda waraqaa fidanii bakka manni gubate sanitti waraqaa godhatanii aduu fi rooba kee waraqaa kana jala dabanii bakka sanitti deebi'anii jiran. Du'in jiru. Namni isaan ajjeesaa jiru hin jiru hagammatti. Rakkoo jireenyaa qaala'insa jireenyatu harkaa qaba. Waan qaban mana keessaa osoo waa takka hin fudhatin deeman. Sun jalaa gubatti waan nyaatan hin qaban, uffata hin qaban, rakkoon isaan qaban kan. Mootummaan garuu dirooniidhaan achirraa as darbaa jira. Wanni isaan eeggatan lola lafaa namni isaan lolu hin jiru. Garuu mootummaan dirooniin ammas dhahutti jira. Kun otoo dhaabbatee bareedaadha isa yaadni kiyyaa. Uummanni Oromoo bal'aan wanni nu godhuu qabu wanni itti dhaammachuu barbaadu akka isin itti nu yaaddan kanaa miti. Shanee ajjeefne, shanee qabne yogguu jedhan kana shanee kan jedhanii sun nuti Oromoo ta'uu beeka. Isaan akka hiika isaanitti shanee jechuun Oromoo. Shaneen akka isinitti hiikkatasanii miti nuti Oromoo ta'uu dhabne yeroo nama mana qabne nama mana damassasne finne jedhan kana uummata keessan uummata dhiiga keessanii nuti qotee bulaa walloo ta'uu hubadhaadhaa jechuun hin barbaadu. Ayyee galatooma daqiiqaa afur qofa qabna waan ta'eef jechuma lamaan xumura akkanaa kennitanis affeera obbo Adam daqiiqaa tokko keessatti yaada xumura. Ayyaa gaariidha. Rakkinichi keenya silaa hedduu dubbannee jirraasi. Tokko immoo kan biraan dabarre uummanni keenya rakkinni tokko yeroo uummata nama maddaahee bakka itti yaalamu dhabu. Namni akkasitti du'u jira amma. Kan bara darbee sanillee akkasitti namni bakka itti yaalamu dhabee madaa xiqqoodha jee kan miilli irraa cite jira nama hammatu jira jecha. Ammallee akkuma san yaala dhabee namni manatti taa'ee madaa waan qorichatti diban hin qaba. Madaa qabatee namni muka jala taa'u jira madoo qabatee. Waan kanarrattis waan Oromoon bal'aan nu iyyuu qaba. Mana yaalaa mana tokko hin qabnu. Mana yaalaa nagaa namni tokko itti yaalamu madoon mana tokko hin qabu. Silaa himamee jira. Gaafa shaaroobii san mana yaalaati jecha abbaan ilmi kiyyanaa hafa je'ee qabatee dhaqe. Oduu jakkee laaluu naa hafaa jee oduu laaluuti inni kun ebbileessaa wajjin qabatanii dhaqanii bakkumatti akka hin taane sanitti qalamanii jechuudha. Mana yaalaatti rakkinni keenya guddaan. Ammallee kan wanni das yoorraa galanni rabbii haa ga'u alaabaan Oromoodhaa magaalaa teenya keessatti mararraatee jirti, fannifamtee jirti. Kun baay'ee waan namatti tolu manni keenya alaabaa ofii dhaabbachuun isaa waan gaarii daqiiqaan qabnu nu jalaa dhufee jira waan ta'eef yaada waa'ee rakkoo uummata keenyaa haasofnee addatti hin fidnu sagantaa biraatiin walitti deebinee mari'annaa egaa wanni seenama uummatatti dhaamtan kun waan baay'ee jabaa fi waan nama suukkanneessaadha. Waan silaa ilma namaa irra hin gaha jedhanii hin yaadamnetu uummata keenya irra gahaa jira. Uummanni keenya akka bosonuutti adamfamee bifa haala suukkanneessaa ta'een ajjeefamee keessa irratti xiyyaaraan rukutamee kun amma wanni ibsuun danda'amu baay'ee nama suukkanneessaa. Egaa uummanni keenya Oromoo bal'aan uummanni Walloo jechaan uummata keenya uummata jabaa uummata waggaa hedduuf aadaaf afaan isaa tikfatee bakka diinaan marfamee jirutti uummata as ga'e waan ta'eef yeroo kamiyyuu caalaa uummanni keenya bakka jiru maraa ka'ee dhaabbatee cinaa dhaabbatee bakka waan hundaan akka utubu OGMC'n asumaan dhaamsa dabarsaa. Hirmaattonni keenyas sagantaa gabaabaa waliin goone kana booddees yeroo gabaabaa keessatti walitti dachaanee waan jira jijjiirama dhufee uummanni keenya maalirra akka jiru deeggarsa maaltu akka godhame maaltu akka jiru haala qabatamaa irratti hundoofni marii yeroo gabaabaa keessatti deebinee ammas uummata keenya sagalee taanee dhaamsa kan dabarfannu ta'a. Har'as isin marti sa'aatii qabdan irraa hirtanii hojii keessan dhiiftanii sagalee uummata keenyaaf taana jettanii gara affeerraa OGMC'n isinii godhetti dhuftanii asitti waliin turtanii marii godhuu keessaniif ani irra deebi'ee galatoomaa ulfaadhaa isinii jedha.
Egaa hordoftoonni OGMCs marii dhimma uummata keenya hulluu irratti goone kana fakkaata. Rakkoon isaan irra gahaa jirus kana fakkaata. Rakkoo kana argeetanii dhageettanii kana booddee uummata keenya bira dhaabbannee akka utubnuuf isinii dabarsaa. Waan horii tuttaniif galatoomaa horaa bulaa isinii jedha ulfaadha. Galatooma. Galatooma. Galatooma.